namni waa afur qabu aqliitu isaa ida'amaa je yoo waa afur qabaatte maaltu si ida'ama aqliitu si ida'ama je yoo waa afur qabaatte afuran tokkoffaa yoo aqliin namni waa afuran san qabu bowwallo yoo ta'e gulaalte aqluma fakkaata je wargeesse bowwallo yoo ta'e gulaaltu aqluma fakkaataa je waa afuran kana himeetiin gara khutbaa deebi'a wanni afuran yoo nama gowwaalle taate yoo waa afuran san qabaatte aqluma fakkaata je rabbi si haa laaffisu waa inni afuran tun aqli namaa idaati je yoo aqliin teetillee irrachaa deemte hiraarii fi waan adda addaatiin waa afuran tana yoo qabaatte aqila taat deemta je waan afuran tana yoo jabeeffatte aqila ta'uun fedhani yoo waa afuran san qabaatte aqila taat deemtaa je wanni afuran san tokkoffaan maal tarku fudulul kalaami hoggaa teessu jecha maaliyaanii lakkisuudha je jecha bu'aan qabnu hoggaa teessu taawamsee keessa callisuu heddummeessuudha je callisuu heddummeessu ban nama caljeedaa tokko kanamatti gulaatu namni soo maaliin taayeetuma kanatti sodaata kanamatti wallaahi sin jee namni caljeedaa kan numas lakkisu sa gurbaan kun maan dubban innaa sodaa inni kun eenyullee gaafatan hanganni kee gabbootu sa gurbaan kun eenyu gaala eeganni gabbee booda laalama si galte eeganni kee gabbee maa gaafatan osoo ni taa'u maan gaafatan lalla rabbi izzaa kannee min nama caljeetaa qona jabeessee namni akkuma taa'ee sodaatan garre bileet innaa ogguunni taa'uu gaafachuu sodaatan ogguunni fichaanii kee gabbee maa godhan sa inni kun eenyu waliin jaal isumaa warra kaltu tarku fudulul kalaami jecha maaliyaanii habuu waan qabne maal godhu lakkisuudha wani san lakkisuun maal si gooti aqli si idaati aqli si gooti meeqaffaa kun tokkoffaa lammaffaan siwaaka qabachuudha je shawaaka ilkeen shawaakatan qaba hundubbii isaa jabdu waasati qaba xaaratul lilfami afaan kana si xaara je ilaa amma kaa sambuusaan gaafa soomanaa nyaate afaan kee taa'u jiru ilaa amman dhabamu afaan shawaakachuu dhaburraa yoo afaan kana keessa mistir gaafa soomanaa qabnee barbaadne kan mistir keessaa fuunu amma hin dhabamu jechuudha dhabe bitaami kan mistir gaafa soomanaa nyaate amma gama duubaa kanaa keessaa fuunee hin dhabamu jira keenya dura kana namni hiraarii kana dhukkeen irraa kaate hin soo akkattu afaan magita kana nol kaawne jamale salaatu bita biraati laal afaan shawaakachuun waa shadii jillamaata qaba tokkoffaan xaaratul lilfamiyyi afaan kee kana maal sii godha sii xaara sii bareecha je lammaffaan wa mardaatul lirabbi jaalala rabbiin nama harkisa je sadaffaan sheexaanillee sin danda'u je yoo shawaa harkaa qabaate allahu akbar shawaaqni ala kana ta'a bitadha agguu gabbaatanillee jaakeetaan kee hundi shawaa qabaachuu qaba ugu kana kaate kana kaza shawaaqni maal ta'u jiraachuu ugu kana kaate kana kaza shawaaqni no jiraachuu homo san ugu kaate homo san kaza shawaaqni maal godhu jiraachuudha laala masjid dubbii shawaaqa jabu nabiin alayhi salaatu wassalaam lawla ana shukka ala ummati la amartuhum bisiwaak osoo ummata kiyyada waajiba ta'uu sodaachuu baadhe silaa shawaaqa waajiba isaanii irra godhayi bakka salaataa hundatti ka isaan shawaaqatan amma wadaattu malee salaanni ta'a yoo wadaatte malee hin ta'u bara yoo wadaatte malee hin ta'u akka gartee wadaachuu malee salaanni taa'ine kanatti shawaaqa salaatii qaba siirra godhaji faayidaa shawaaqni qaburraa laala masi galtee jimaa ganama kana qabaate afaanii dhiifatteeti hoggaa sheeni faatiyaa qaroo eegale jimaa galla ibsate dhaabbatee galla ibsa jimaa guwa salaate waa liqimsuun haraale moo waraan yoo waasee afaan dhufanillee ji'a bitaa keetiitti fiyya yoo ji'a bitaa keetii namni jiraate mi imaammataa fi waan jiru ni jiraami sanitti galtee baleessoo ofirraa fuudhi jaa yookaan fuudhi keessa kaadhu jaa kumaanuu gallaqi sunu taate jimaa malla takka waan ijoollee mirqaansoo afaan dhiiftee dhuftee ni salaatettees naan taa'i amma dubbiisii galtee kun afaan xaarachuun waan aqlii namaa idaate shawaaqa xabiyaa godhachuunoo waan aqlii namaa idaate qabatamuu hin qaban sadaffaa
nama gaggaarii wajjin taa'uudha ja asirratti jira laala reefu ta'in haasoo jiru kana hogguu nama saayibdullee gariin nama uuruu ta'e keessa teesse uuruu ka wajjii eegdanii uuruu si hojii eegaa uuruu si ho'ata hin jiru ka dukkaana keessa hojjetaa dukkaanuma keeyata ka uuruma keessa mana keessa hojjetaa mana keeyata hoolaa kee ifiyaatee si hojii barbaade kam ni mul'ata hoolaan sana hoolaa sana ni mul'ata hoolaa si hojjetaa tuma hoolaa ate si hojii barbaade ammoo hoolaa badeeyee ni mul'ata hoolaan nama kanaa saayiban godhatinaa jee nama gaggaarii nama namaa quudhu harizqii rabbii namaa quudhu si galtee hataa'ee mana keessaan cufee qibsoo osoo hin ta'in akkasii birraa eegaa dhabiimattuu nama akkasii gaaromina sanatti rabbiin uumee jira haadhootu hin qabne nama akkasii saayiba godhadhaa jee nama namaa quudhu hafayyuma rabbii tanaa namaa quudhee jira hafayyaa rabbii namaa quudhu hojii saayiba godhadhaa jee nama gaggaarii jechuun sani amma dubbii si galee waan jabduu isinii mu jira beekaa لا أفرق فارت تنين كبابسا علماء وجين تاجلا نما غاري خنا قدام باسي کرتے نما برات سيلتے خغلتے وبرتے سے علمي عزيز تو خاطر كان لگي زارگيس اسا وجين تاج يوبات ایسا وني أفرق مال عقلي نما إداتي يوغلي أما غوغوان يقول لما تنقي سبوتي يا باغي يو عقل توفيت وا أفرق تنجبي أفرق فكفى مال ترك فضول الكلام jecha maaliyaanii maal godhu dhiisoo lammaffaan siwaaka harkaa dhabuu siwaaka afaan ishoo akkatan kana qabaachuun gizee hunda gartee siwaakachuun tun aqliila namaa idaati sadaffaan nama gaggaarii wajjin taa'u afuraffaan ulamaa wajjin taa'u wanni afuran tun aqli namaa idaati waan ta'eef yoo aqli idaachuu feete obboleessa kiyya waa afuran tana jabeeffadhu isiniin jaa وبالله توفيق